fakkaatanii natti hin ka'ina. Indee natti man hin beekun ishi hin beekneeni maal godhu ishi min laala hin beekneen achi immoo gaafa natti man nan beekeen na yaadadheen mucittiin kun guyyaa tokko na faana laayifii galteetti. 2017 irraa amata 10 haqqitiyya amata 10 gaafsan amata 10 kana gaafsa warwaatee jaarsummaa narraa fuudhe kaaresii bedare garuu warwaadhe rabbiin qabee haqati jedhame. Arra isaa yaatani yeroo lubbuun jiroo yoo ceepoodhaa malee takka naannaatani andi himee baafannaan reeffa koo qircachuu fiigaa yaatani arra maal dhageenyaan iji durna jibbuu himimmaan naaf cobsa. Egaa qophii keenya kanarraa keessatti viidiyoowwan jalqaba irratti dhageeffattan kan irratti react ni goona. Ammas duulli cimaan eegalameetiin jira. Mucayyoon sun erga of ajjeeftee booda ammas immoo ajandaan lammaffaadha ka'eetiin jira raachee irratti. So wanti ka'e kun maal kan jedhu define ni goona. Mucaan tokko immoo maatii isheetii fi akkanumallee abbaa warraa ishee kan kanaan dura ture himachaatiin jirti. Miidiyaa kanarratti waa'ee isheellee waan tokko ni ilaalla. Garuu addunyaa kanarraa of ajjeesuun furmaata waan jedhu gorsa tokko isiniin dhaqqaba. Xumura irratti immoo wanta na ajaa'ibsiisee keessaa tokko maalidha? Yeroo mucayyoon kun lubbuudhaan jirtu namoonni tireet gochaa hin turre hundi isaanii duula isaanii amma gara raachaatti jijjiiraniitiin jiranii isa irratti kan duulamaatiin jiru. Ifi namoonni kanaan dura ishee irratti duulaatiin turanis ammas duula isa irratti eegale girrisni Oromoodha eegaleetiin jira. Akkuma itti fufeetti jira jechuudha. Oromoon girrisaanii jaalannani beekta miti baay'een keessan. Baay'ee girrisa wanni jedheef isiniif haa ibsu. Define godhee jechuudha. Warroota social media kanarratti haasaatiin ooltani. Mucayyoon kun gaafa lubbuudhaan jirtu namni tirii godhe tokko hin jiru. Yeroo isheen naqamtee jiru reeffi ishee garas deemu namoota istaadiyoomiitti fi magaalaa san keessatti bayaniitiin reeffa san irratti iyyaa turan argitanii. Yeroo isheen jirtu quba nam tokko isheen qabu. Even ishee iyyuu hin beeku. Garuu yeroo isheen lubbuudhaan dabarte inni iyyaa sagalee. So kunis maalidha kan jiru define goonee ni ilaalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofumaraaf bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa egaa ammaan booda reaction viidiyoowwan adda addaa wajjin kan ilaallu ta'a. Egaa viidiyoowwan adda addaa yoo jiraate immoo meeshinni gochuu ni dandeessanii karaa username Telegraamaa kan kootiitiin achirratti meeshin naa godha. Viidiyoowwan isin gammachiisan isin bashannansiisan irraa barattan akkanumallee immoo viidiyoowwan akkanaa kanneen kan gorsa namootaaf dabarsuu danda'an irratti isiniif hojjedha. Ammaan booda itti fufna jechuudha. Warroonni YouTube channelii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun hin irraanfatinaa. Hadda gara dhimma keenya kan dhufneetti deebina. Egaa yeroo darbee viidiyoo keenya irratti Oromoon du'a mucayyoo kanaa irratti dhimma tokko ni kaasa. Ajandaa tokko ni uumaa isiniin jechaa ture. Gaarra baay'een isaanii ajandaa hedduu uumaatiin jirtanii live irratti TikTok livein toleetiin jira. Achirratti immoo ajandaawwan babal'aan uumamaatiin jira. Isaan kana keessaa immoo kan hedduu na ajaa'ibsiise mucaa live irra osoo jiran baay'ee Raachee Tasfaayeedhaan ni gaafata. Waan ajaa'ibsiise keessaa mucaa tana hin beeku jechuun hammana hunda duulaaf nama affeeraayi hin beeku jedhe. I think hin beeku dhumarratti immoo gaaf tokko live wajjin taphanneetiin turre kan jedhudha. Dhuguma live Raacheen mucayyoo tana hin beekamu hin beeku kan jedhu isaaf dhiifneet garuu dhugaan jiru maalidha? Hin beeku jechuun rakkoo maal qaba? Hin beeku jechuun giddiidhaan beekidha. Mee amma viidiyoo tana dhaggeeffannee walitti adeemnu. Okay. Mucittii kana guyyaa tokko live wajjin galeera. Abbaa manaa ishee wajjin taate. Mucaa boyfriend ishee wajjin taate abbaa manaa ishee wajjin guyyaa tokko live galeera. Isheedha miti guys. Hin beekne jalqaba eeggatti mani immoo bareera. Boonii dheedha jiranii boonii meeqatu jira Oromoo jira. Hin beekne jedhani min tigiraallo. Nama afaan Oromootiin kontentii hojjetu taanaan inuma hin beekan. Maqaadhaan hin beeku. Amma boonii baay'ee jira. Sigalee maqaan beeku. Garuu amma utuu viidiyoo ishee yookaan suura ishee natti agarsiisanii nan beekan. Egaa akkuma dhaggeeffattanii hin beeku jedhe booda irra erga namoonni na hubachiisanii booda immoo bareetiin jira. Isheedhaaf ammoo rabbi hamaaru jedhee keessaa bahe laayivii san cufee. So kan na ajaa'ibsiise asirratti namoonni giddiidhaan beekii jedhanii kan namatti kakaanidha. Kan ajaa'ibsiisu mee viidiyoo isaa irratti illee amma arrabsoon akkam akka deebamaa jiru isin yaada qabu. Oromoo girrisni kun isin hin ga'uyyi. Girrisa Oromoo kana asirratti ni ilaalaa define gooneesti. Amma immoo Raacheedha amma bakka ajandaan lammaffaadhaa uumame. Mucayyoon kun lubbuudhaan dabarte gaagataan uumame darbeera. Amma immoo isatti dabarbamee jira. Ammas ajandaan biraas ni barbaadama. So ajandaaleen Oromoodha bantan kun yeroo yeroodhaan itti fufan. Yeroo barbaadan siyaasaadhaan, yeroo barbaadan goosaadhaan, yeroo barbaadan naannawaan, yeroo barbaadan immoo amantiidhaan, yeroo barbaadan immoo namoota tiik gochuudhaan keessa ajandaa irratti uumu. An kanaan dura yeroo viidiyoo jalqabaa ilaalaadha viidiyoo sana.
ajandaa tokko du'a mucayyoo kanarratti ni uumama isin jedhee uumameetti jira. Amma immoo isa kanarratti duula addaa ergasii immoo naannummaan ni eegala. Wantoota bal'atu ka'uudhaaf deema. So of eeggannoo godhaadha. Mee amma duula isarratti deemaa jiran koomantii kana bichaan mee dubbisaadha hundi keessan. Egaa koomantii viidiyoo kanaa inni hin beeku jedheetiin dubbate ergasii immoo asirratti yaada kennee mee ilaalaadha. Arrabsoo akkanaa kanneen mee dubbisaa hunda isaa unfollow godhaa kan jedhu jira. Akkasitti maqaa kan nama dho'isifne illee waa baay'ee arraboota kanneen ilaalaadha. Homa gaarii asirratti mucaa kana tiriidantii Oromoo jechaatiin qaxurtanii isinuma kanaan duras amma immoo gabbuusu kuni gocha kenna. Amma isatti ilaala asitti arrabsoon jiru laakameetuman dhumu. Girriin kun maaf barbaachisa Oromoo? An kan bar na ajaa'ibu girri makana yoom dhiiftan? Namni booni hin beeku yoo jedhe hin beektu jedhi dhiisi bakka. Hin beektu jedhi dhiisi. Maaltu ajandaa taasisee hangana arrabsoo geessimee ana bar ajaa'iban kana ta'e kana. So ajandaan keessan kun hedduu tokko naaf hin galu. Ani keessattuu namoota miidiyaatti fayyadamtan keessattuu TikTok irratti fayyadamtan kunniin immoo gochi keessaniillee naan galu, laayiviin keessaniillee naan galu. Maaliifi achirratti wanti dhuftaniif wal xureessuudhaaf dhuftan moo dhuguma laayivii seeraa qabeessa ta'e qopheessuudhaaf dhuftan. Kana baay'isoo seeraan keessattuu seeraan nama gaafachiisa. Warroonni ol kaatanii mucayyoon kun wanta duuteef osoo beekne miidiyaa kanarra fiddanii kana jaarsisiitu ajjeese, ebaluutu ajjeese, kanattu ajjeese ragaa qabatamaa tokko osoo hin jiraatin hin danda'u. Seera irratti illee yakkaadha. Akkamitti sammuun keessan duwwaa akka ta'e naagalaa hin jiru. So mucaa kanarratti arrabsoon deemamaa hin jiru kun osoo dhaabbatee waan jedhuudha kan barbaadu jechuudha. Asirratti immoo ilaalaadha. Mucaan kun deebii gahaa kenne. Lafa kaatanii natti hin ka'ina. Indee natti man hin beekuun hin beekneen maal wajjin galee jira. Amma hubatee maal rakkoo qaba? Hin beekneen achi immoo gaafa natti man nan beekeen na yaadadheen mucattiin kun guyyaa tokko nafaana laayivii galteetti. Baay'ee nama azansasitti baay'ee nama azansiisa. Firoota isheef jajjabinan hawa akkas jedheen laayivii cufeen. Maaliif lafa kaatanii bakkoon baay'ee beeku keessaan hubanne gochuu dhabuun maal rakkoo qaba daayis. I think akka yaada isaatitti akkanatti fakkaatutti akka inni simmeetiidhaan haasa'utti akka nama hin beekneetti dhugaa dubbachuudhaaf boonii yoo jedhaniin amma booniiwwan baay'eetu jira. So kana beekuu dhabuun dirqama beekuu qabda jedhamee kan sitti fe'amu kun Oromoodhaan anna dhiba miidiyaa kanarraa keessattuu akkana ta'uu qabda yoo jedhamte ta'uu qaba duulatti sirriitti adeemsifama. Kun maalidha? Ajandaan walitti hidhameetiin qophaa'eetiin egaa ni dhiyaata. Ergasii immoo irraa hojjetama. Isiniif galaa miti. Tinki godha warroonni noormaalii yaada noormaala qabdan jechuudha. Mucaa kana hin beekus isis hamma hunda walitti dhiyeenya hin qabnu. Garuu reyaalitiin jiru kanaadha. Namni tokko nama tokko hin beeku. An Dr. Abiyyi hin beeku yoo jedhe giddiidhaan beekidhaan jettanii Taklaa ministeerri biyyattiidha hin beeku yoo jedhe giddiidhaan beekidha. Ay Oromoo. Amma immoo viidiyoo kaleessa isiniif hojjedhe takka irratti immoo viidiyoo tana isin dhaga'u. Mucayyoon kun baay'ee asirratti waa lama kaasuu barbaada. Dubartoota baay'ee dhabuudhaaf deemnaa isin jedhee ture viidiyoo kanaan dura irratti. Namoota lama qaama lama qeequun barbaada. Tokkoffaa warroota ijoollee durbaraa biyya Arabaa ergattanii qarshii isheedhaa eeggattan tokko. Keessattuu abbaan manaa ni taa'aa isheen biyya Arabaa deemtee dafqitee ni fiddii mana isii ijaara maqaa jedhuun nyaatamaa hin jirti. Mee mucayyoo tana dhageeffadhaadha. Dhugaa hedduu tokko waan natti dhagameef namoota ammaan booda namoota akkana kana ni saaxilla. Keessattuu kun maqaa sheekas qaba. Sheekonni akkana gootii waan jedhu isinis gara siyaasa biraatti ni kinaadha. Garuu noormaalii ishee kanarratti kan raawwate wanta kana adda baasnaa difaayinni goonaa akka isheen asirratti jedhaa jirtu immoo miidiyaa kanarratti nu hundaafuu walqixa waan ta'eef mee dhageeffadhaa. 2017 irraa 2007 deebisaadha akkasitti. Haxxitiyya amata 10 gaafsan amata 10 kana gaasa warwaatee jaartummaa narraa fuudhe kaaresii bedare har'a garuu warwaadhee rabbiin qabee haqati jedhame. Rabbi biratti hin turtiin oolti hin bulti malee hayxi namaa hin baddeen haftu. Guyyaa boruu situ naan kadhatu jira inshaallah. Gaafan si harkatti didu situ naan kadhatu jira Shee Muhammad inshaallah. Hatta nama tiraanspoortii gaafa deemu narratti reeggatati. Atis eessumoon aadamillee. Ammiche maqaa kiyya isin hin dhiisu. Wallaahi haqqa kiyya isin hin dhiisu. Maaltu na qocce isitti mu? Uffata abbaa kiyyaa galee dabarsee eessuma aadamii dhuffisutu na qocce.
gaafa inni eessuma kaleessa duniyaati haqatii gaafa narraa fuutan jaarsummaan narraa fuute har'amaa cal'ifta jennaan har'arraa deebisteen irratti hin bilbilin naan jedhe. Lafichi እኮ ነው ደክሜ ስንት መከራ አይቼ ጤንነት ያጥቼ እኮ ነው ያመጣሁት። አመቼ ማቀት ይንዲሱ والله እንዲሱ ኢንሻአላህ ረቢን ቀባ ረቡ መት ቦያ ኢንሻአላህ ዋን ኬሰን ሞ ረብና አገርሲሳ ኢንሻአላህ ጉያ ቦሩ ኢስንቱናን ከዳቱፍ ጅራ ሐቀትያ Egaa ergaan ishee kun hedduu tokko waan garaa na nyaateef gara miidiyaatti fide. Mucayyoon kun kan himachaatiin jirtu mana siif binna jedhameeti. Kanarraa qarshiin fuudhamee ergasii manni sunis hin bitamne yookaan immoo isheedhaaf hin kennamne bitamus isheedhaaf hin kennamne ni dhorkatan. Even bilbila ammaan booda deebistee natti hin bilbilinii naan jedhe eessumni isheedha. Ilaalaadha dubartoota teenna akka isaan itti dafqaatiin jiran. Dafqanii immoo dafqa isaanii eenyu nyaataa akka jiru. Hojjatee nyaatu eessumni isaa suni. Inni eessuma kiyya yoo ta'e yoo isheen jaalattee gargaarte already haa gargaartu. Dhiiga isheeti eessuma isheeti. Saniin alatti immoo kan humnaan ergi waan akkanaa sii goona sobanii nyaataniitiin natti hin bilbilin jedhamuun eessuma akkanaa kana fannisuudha yundoo. Ani ajandaalee akkanaa kanneen keessattuu ijoollee dubaraa dhiirri biyya Arabaa ergatteetiin nyaatamuudhaaf teessa. Asirra teessee nyaachisaa jirta. By the way, dhiirota baay'ee argeetiin jira. Mana kiraa dubartoota danda'aa fi taa'ee barandaa ooleetiin kan nyaatu baay'eetu jira. Duula eegale isaan illee amma asirratti miidiyaa kanarratti duula keessan. Garuu haati manaa isaa dafqiteetiin ka fidde hin nyaatamu. Abbaanis ta'u maatii ana haadhaaf abbaa gargaartu mucaan sun. Even qabeenya itti baasanii deemteen yoo deebistee kafalte rakkoota kan qabu. Garuu mana sii binna. Mana sii qopheessina mana sii binne jedhanii itti ergitee dafqa ufee ka isheen arabootaan arrabamaa diqqaataa gajjettee mana qulqulleessaa ishiin tibeetii qulqulleessaa fidde aseetti yoo ati teessee rumaa nyaattu hin hojjettu hin qottu hojii baay'eetu rabar. So dubartoota baay'eedhaaf dhabuudhaaf deemna wanni jedhuuf waan kanaaf. Mucayyoo kana iccitii ishee hunda define goonee yeroo biraa pirogiraama biraatti walitti deebina garuu kanas wanni fideef namoonni baay'een akka irraa barataniif dubartoonni keessattuu biyya Arabaa keessatti argamtan akka irraa barataniif shawaa kanan jaalatinaadha. Shawaan miidiyaa kun isin fayyadu. Jaalalaan illee shawaa laayifiidhaan illee shawaan kun dhumni isaa maal akka ta'e boonii irraa baradhaadha bakka. Seenaan keessan kan kaleessaa ittiin dhuftan isin gaa wanta haarawaa hagana hunda barbaaduun hin barbaachisu. Dhugaadhaan yoo ta'e barbaadaadha. Kan feekii yoo ta'e immoo kan isin fakkeessa yoo ta'e achumatti jedhani. Namoota immoo amaninaa hunda biyya Arabaa keessatti warroon argamtan obboleettii xiyyamaan taane biyya Arabaa jirti taanaan ani ishee irraa saantima takka maaf hin jaalladhu. Yoo isheen jaalattee naa kennite already haa kennitu. Akkamitti garuu hammana gootan keessattuu eessuma. Kun immoo Muhammad Sheekh Muhammad keedhatu sun maqaa sheekummaadhaa kan qabu nama guddaa. Namni akkanaa kun maaliif maqaa namaatiin daldala kan jiru sammuma keessatti qabadhaadha. Egaa ajandaalee akkanaa kana dhaabadha. Mee amma viidiyoo itti aantu keessatti immoo al tokko Dr. Asliin kun doktoruma. Chaayinaa deemee waggaa 28 baratee namni deemee kun nama cimaadha. Mee yaada isaa kana sirriitti haa dhageeffannu walitti deebina. Homa isin nuuf jettanii uf ajjeeftaniif tuna dhiba. Isa dhugaa rabbi. Mee ijoollee shamarranii na dhageeffadha. Bar dhiirri uf ajjeesaniif illee dhiira durii malee dhiira zamanaa konka akka nuyi kanaa miti bar. Dhiira harka jaartii eeggatu. Dhiira dhiirummaa hin qabne. Dhiira biyyaaf hin lolle. Dhiira bultiif hin tolle. Dhiira dalagatee fuuree fidee jaartii ofii hin nyaachifne. Dhiira paantii irraa jijjiirtu. Surree irraa jijjiirtu. Ofii keetii nyaachiftu. Maaliif ana dhiisee tabiraa xaqxaq godhee uf ajjeefta habibti? Egaa gorsa kana sirriitti qabadhaadha mee ijoolleen dubartootaa. Irraa baratan waan ta'eef aslii asitti nan jaaladha akka kiyyatti yaada gaarii kaase waan ta'eef dhiirri jaalatanillee dhiirri walii lamaa jedhe dhugaa isaati dhiira jechuun ta biyya isaatiif loltu ta jireenya ofii mo'achuudhaaf deemtu dhiira akkasiitiif dhiira babbareeddee makiinaa qabattee sim jettee dibattee difalattee yaatu kana ifaana yaate taanaan karaa irratti hafta akkanatti jechuudha. Bakka jaalattuuf nama jaalattu beeki. By the way jaalalli ati filatteetiin miti ka jaalattu garuu immoo haa ta'u eenyutti na baase jedhiiti dura yaadi. Dhiirri qarshii sirraa barbaadu qabeenya sirraa barbaadu atitti dhiyaattu
isaaf jecha ammoo ati lubbuu kan keessatti gootu dhiira akkamii ta'uu qabaa kan jedhu adda baafadhu. Asirratti namoota baay'eedhaaf gorsa ta'a jedheetiin waan yaaduuf gorsa tokko isin haadha qabu. Yeroo hundayyuu sooshaal laayifii keessan kana miidiyaa irraan fidinaa isiniin jedhe. Kan kaleessa kunoo jennu har'a kunoo jechaatiitiin jirra. Kan kaleessa sooshaal miidiyaan nama barreessaa, sooshaal miidiyaa irratti namoonni lubbuu isaanii dhabuudhaaf deemanii, sooshaal miidiyaan yoo itti fayyadamte si fayyada, yoo itti hin fayyadamne immoo si hin fayyadu, lubbuu kees galaafatuu danda'a, maatii kee galaafachuu danda'a, maatii kan kee amala jijjiiruu danda'a jenneetiin kan dubbachaatiin irraa ture sooshaal miidiyaa kanarratti irraa haasaatiin turre. Irra caalaan ilma namaa girrigirrii jaalata waan ta'eef girrigirrii kana filatee dibatee kan bayu kan filateetiin bahu viidiyoo kana adda addaatu jira karaa imoo kanaan karaa teelegiraamaa kanaan walii bilbilanii wal waraabanii miidiyaa irra gallakkisanii inni kaleessa kunoo jechaatiin turre har'a kunoo ta'eetiin argame. Yaa obboleeyyan tiyya shamarran keessattuu biyya Arabaa keessatti argamtan keessattuu bakka kanatti namni miidhamu shamarran waan ta'eef kan ibsu. An shamarran hundi gaariidha hundi immoo fokkistuudha jechaa hin jiru. Garuu immoo irra caalatti kan miidhaman isaan waan ta'eef sooshaal laayifii keessan parsanaalii sakkuur godha. Bakka iccitii keessan kan dhuunfaa godhadhaadha. Suuraan keessan, viidiyoon isin waraabdan, kan qaama keessan waan isin miidhu argisiisu ta'uu hin qabu. Boru isin miidha waan ta'eef kan jedhu ergaa isin hin gayaa warroonni dhiiraas haadha manaatti kan teessan, ijoollee teessan, maatii keessan sooshaal miidiyaa kanarra fidinaame dhoksaadha. Dhoksaadha. Dhokatanii dhiisaa. Achumatti dhiisaa. Warri durii kun dhiira wanti jennuuf saniifi. Dhiirran dur dhiira dhuguma dhiira. Maaliif? Iccitii maatii ofii ni dhoysanii. Haadha manaa isaanii ni dhoysanii. Seenaa isaanii ni dhoysanii. Gaafa gootummaa immoo gootummaadhaan ni beekamanii. Kanarraa gootummaan inni ittiin beekamu sooshaal miidiyaa irratti fiidee jaartii ofii asirra soofaa irratti dhungachuu. Yeroo ciisan dhungachuu, yeroo deeman dhungachuu. Kana bakka hojiin cimaan asirra bakka amma kana tiriidantiin namaa akka jedhamu. Tiriidantiin kan miidiyaa irratti bahee shallalu uffatee bareedeetiin asirratti haabiliin ni jira kan giraama 100 ta'u asirratti ni godhama. Sa'aatiin asirra jira. Makiinaan qolfiin ni jedhama. Isa kanattu dhiira hawwataatiin jirti dubartoonni illee kan akkana kanatti heerumuudhaaf tokkochi yoo as bahee bar 100 faana deema. Kana maaliif isinin jedha qalbii fakkeessee sooshaal miidiyaan namoota baay'ee nyaachuudhaaf deema waan ta'eef irraa of eeggadhaa isinin jechuudhaaf xumura irratti wanta na gaddisiise keessa du'a mucayyoon kun duute irratti hedduun gadde. Baay'ee namoota baay'eetu fajjeese dubartoota baay'eetu fajjeese isheen kun garuu naaf adda. Kaleessa of ajjeestee naan har'a immoo namoota yaa'aniif naqamtee yeroo isheen reeffi ishee gahu namoota ishee simachuudhaaf dhufan laalan. Kaleessa yeroo isheen garuu rakkoo dubbachaa turte mucayyoon kun. Waa baay'ee dubbachaa turte amma miidiyaa kanarratti ilaalaadha. Rakkoo ishee hangam akka isiniif ibsu. Har'a immoo simannaa isheetiif kan bahe ilaalaadha. Kaleessa tiriit gochuun maa dadhabame? Itti dhiyaatanii haasofsiisuun maa dadhabame? Keessa namaa hubachuun maa dadhabame? Erga inni du'e girrisuun maali? Erga inni du'e ajanda barbaaduun maalidha kan jedhu mee xiqqoo isii haayilaayitii viidiyoo tana ilaallee walitti deebinaa. Egaa kun hundi reeffa isheetiif jecha kan bahedha. Akka namaatitti gaddanii bahuun bareeda noormaalii. Garuu kaleessa immoo yeroo lubbuudhaan jirtu yeroo rakkoo ishee baay'ee himachaatiin turte itti dhiyaataniitiin hubachuu dhabuun maaf dadhabamee kan jedhu anas gaafii natti namoota boruutiifis gaafii isinitti haa ta'u gaayisi. Yeroo namni jiru tiriit godhaa, yeroo namni jiru itti siiqaatii, wajjin haasayaa, keessa isaa hubadhaa, furmaata barbaadaa fi rakkoo isaa hamma danda'ame gara sooshaal miidiyaan kunillee bara al tokko tokko nama fayyadaatiin jira yeroo ammaa kan namoota rakkatan bara rakkoo isaanii akka furamu taasisaatiin jira. Haa ta'uuti garuu abbootiin amantiis jiranii, abbootiin gadaas jiranii, namoonni manguddoowwan naannawaa jiran isaanitti illee geessanii gocha ishee rakkoo ishee furuu ni danda'ama. Furmaata kana barbaaduu irra darbitanii inni tokko yoo darbe ajandaa biraa barbaaduun sirrii miti waan jedhudha. Xumura irratti immoo viidiyoo tana dhageeffadhaatii gorsa akkan jaaladhu ibsaa san baay'een keessan ni beektanii ustaaza cimaadha. Gorsa akkan jaaladhu takkaadha. Gorsa tana dhageeffadhaatii dhuguma lubbuu ofii hojjiisuun furmaataa jiru addunyaa kanarratti kan jedhu ishee kana dhageeffadhaa. Viidiyoo teenya tanarraa ni xumurraa. Viidiyoo teenya tanarraa ni xumurraa gorsa kana isiniin haa dhaqqabu. Of ajjeesuun boqochuudha.
of ajjeesuun dhuguma furmaata. Addunyaa tana gubbatti yeroo nu jiraannu carraa takka qofa. Takka duniyaa tanarraa dabarraan lammata duniyaa tana gubbatti hin deebinu. Namni lubbuu isaa tana qabsiisee jannata bitata malee lubbuu isaa tana qabsiisee ibidda jahannam yookiin jireenya bara akka guyyaa qiyaamaa aakiraa saniin bitatu. Har'a yaada yeroo muraasaaf sammuu si cinqe. Garuu dhiphina tokko kan obsitee bira dabruu dandeettuuf jettee dhiphina kee tokkocha fuutee maatii hundatti raabsuun har'a ati du'uun of ajjeesuun haada ofitti kaa'uun shugguxiin of dhahuun summii dhuguun tarii akka ati yaaddatti furmaata ta'a. Garuu immoo siif furmaataa miti. Akkuma duutee ruuhiin si keessaa baateen balbala ibidda jahannam ofitti banta. Akkuma gadi seenteen rabbii keetii walitti dhufta. Lubbuu tana rabbi amaanaa nu kenne. Lubbuun amaanaadha. Qaamni amaanaadha. Rifeensa irraa qabee haga qeensaatti amaanaa rabbi nu kenne. Guyyaa qiyaamaa nama ofiin of ajjeese, ofiin lubbuu isaa dabarse, jiruu ofirratti tarkaanfii fudhate rabbiin gaafata. Amaanaa ansi kenne eessa keessa jedhee gaafata rabbi. Yaa rabbi amaanaa ati na kennite ajjeesee lubbuu baasee fide yoo jette rabbi fuudhee ibidda jahannamis darba. Har'a duniyarraa summii dhugdee shugguxii ofitti dhukkaaftee of ajjeesuu ni dandeessa. Garuu immoo maatii kee haadha kee kasi jaalatu, abbaa kee kasi jaalatu, abbeeraaf eessuma kee kasi jaalatu, hiriyoota kee namoota jajjaboo jaalalloota kee kasi jaalatan irratti balbala waraana bara kamuu isaan ittiin madaa'an duniyarra dhiiftee dabartee jirta. Duuti boqannaa akka ta'e eenyutu sitti hime? Dhaqxee biyya aakiraa san qabrii keessa seentee cheeggootee deebite moo dhuguma biyya alaa wahii akka waan bararaa jirtu sitti fakkaate? Boqannaa wanni jedhamu ganda aakiraa duuba hin jiru. Boqannaan yoo har'a kee of tolchitee rabbii keetiif bultee haqa keetiif haqa ilma namaa haqa rabbii keetii sirra jiru tiksitee duniyaa tanarraa seera rabbii guuttee deemte qofa boqannaan dhugaa jira. Egaa gorsa kana wanti isiniif dhiyeesseef hedduun keessan irraa fayyadamtan jedhee waan yaaduu fi warroonni boqannaadha jettan ruuhii ofii ajjeesuun tokkoffaa ruuhii ajjeestan saniifuu itti gaafatamtan. Kan kennes kan fudhatus kan biraati waan ta'eef rabbii kenna waan ta'eef. Sanis akkasitti beekaa. Lammaffaa mummadaa maatii keessanii haati mucayyoo kanaa haadha kootu na guddise jette rakkattee madaan isheen madooftu akkamitti itti dhagamuu ni dhabe. Even nama biraatiif jiraachuun yoo isheen barbaachisin haadha ishee saniif jiraachuu qabdi turte mucayyoon kun. Guys, ruuhii keessan wanta hin taaneef hin barreessinaadha. Mucayyoo duratti isan dhageeffataniitiin jirtan. Wallaahi hin dhiisu jette qabeenya kiyya kan nyaatame. Har'as fudhachuu baadhu boru ni fudhaa jette. Argitanii qabeenyi garuu obboleettii tiyya ni darba. Argitanii ilma namaa kana wal hubataa deemuu fi walii beekaa deemuun irra caala murteessaadha. Maal jetti addunyaan tun beeytanii? Addunyaan tun wal beekuu irra walii beekuu wayyaa jedha. Maaliif yoo walii beekte wal beeyta. Akkasitti hubadhaadhaa isiniin jechuu barbaadeeti. Egaa yaada qabdan akkanumallee qeeqa qabdan koomanta irratti naaf kaa'uu hin dagatinaadha. Viidiyoowwan isin gammachiisan isin bashannansiisan TikTok irratti argitan karaa TikTokii keenyaatiin meeshin naaf gochuu ni dandeessanii. Egaa soofuma raappeedha. Achirra meeshin naaf godhaadha. Viidiyoowwan adda addaa irratti ni qallanna, ni taphanna, ni kolfina jechuudha. Yeroo gaarii na qabaadha. Kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun hin irraanfatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatii fi barnoota biraatiin walitti deebina. Hangasitti nagaa hannaa jiraadha.